Jira jirtu hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu Gundinuu bakka jirtanitti nagaaf salaamtaan teenye isin agarsiisaa har'a viidiyoo barnoota yuutuubii kan akkamitti akka iimeelii yuutuub chaanaalii keenya karaa salphaa ta'e tokkoon ittiin jijjiirrannu qabadee dhiyaadhee jira. Gara viidiyoo kanaatti seenuun dura warri as taayituu sabskiraaybii godhuun chaanaalii keenya afaan kan taatan sabskiraaybii godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf ol notifikashinii godhadhaa jecha yuutuub chaanaalii keenyaaf iimeeliin waan murteessaa ta'e tokko. Yuni fi iimeeliin qabaanni YouTube chaanaalii banuun hin danda'amu. Saniifuu yeroo baay'ee YouTuberoonni baay'een haak ta'uun rakkoolee garaagaraatiif ni saaxilamanii sanumaafuu iccitii keessan eeggachuuf yoonni fi barbaadan harma salphaa ta'een iimeelii YouTube chaanaalii keessan ittiin fayyadamtan jijjiirrachuun akka namni haak isin jala hin gooneef akka namni isin hin beekneef iccitii keessan sirriitti eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Barnoota kanaan wal qabatuun qabadee dhiyaadhee jira harma salphaa ta'een. Iimeelii YouTube chaanaalii keessan irra jiru jijjiirrachuun iccitii mataa keessanii sirriitti eeggachuun hedduu bareedaan jira. Garuu kallattumaan akkamitti akka harma salphaa ta'een jijjiirrannu waliin ittiin seenaa jiru. Jalqaba yeroo fi YouTube chaanaalii keessan banattanii biroozarii YouTuubii chaanaaliin keessan irra jiru irra seentan gara YouTube Studio koompitara keenya irra jiru seenaa jiru. Warri bilbila fayyadamtan bilbila keessan diskitooppii saayitii irra godhachuun akka nan barsiisu kanatti haala salphaa ta'een akka itti fayyadamtaniin isiniin jaa erga piroofaayilii YouTube chaanaalii keessan irra seentan booda YouTube Studio waan jettu jira. Gara YouTube Studio seentanii egaa ergasiin boodatti kan iddoo itti iimeelii bilbila yookiin iimeelii koompitara keessan irra jiruun YouTube chaanaalii iimeelii YouTube chaanaalii keessanii jijjiirrachuun iccitii mataa keessanii ittiin jabeeffattan isa guddaa tokko iccitiin inni kun erga siin booda sitting waan jettuutu jira. Gama jalaa kanarra iddoo gama harka bitaarra zoom godhee waan isin agarsiisa sitting waan jettu jira. Warri sitting bilbila irra fayyadamtan mallattoo barreeffamni sitting jiru yoo jiraanne mallattoo sitting qofaa jira. Achirra kilik godhuun gara sitting YouTube chaanaalii keessanii seentanii jumaalii iimeelii YouTube chaanaalii keessanii jijjiirrachuudhaaf. Ergasiin booda maal godhanii jeneraal waan garma jirutti isin geessa. Jeneraalii taanee chaanaal waan jettu jira. Upload default and permission waan jettu jira. Chaanaal waan jettu jalatti basic info advanced setting fi waan ta'etu jira. Achiin booda maal godhanii isin permission waan jettu irra dhuftanii maal godhuu waan deemtaniif iimeelii YouTube chaanaalii keessanii jijjiirrachuu waan deemtaniin. Erga permission irra dhufneen boodatti amma iimeeliin YouTube chaanaalii kana maaneej ittiin godhu kan duraan kiriit ittiin godhe ni jira. Garuu haaree akka editaraaf barbaadu taanaan akkaan iccitii isaa eeggachuuf namni yoo nu jala harke ni jijjiiruun barbaadu taanaan permission waan jettu kanarra dhufee jijjiirrachuun dirqama ta'a jechuudha. Ergasiin booda kaniin permission iddoo jiru kana irra ergaan dhufee booda kaniin jijjiirrachuu danda'u. Ergasiin booda maaliin godha invite waan jettu jira. Gama harka mirgaa gubbaa isaarra invite waan jettu kanarra buuta permission irra dabartee jiru. Saniifuu karaa salphaa ta'een iimeelii YouTube chaanaalii keessanii jijjiirrachuun iccitii mataa keessanii eeggachuudhaan hedduu bareedaadha. Akka namni haak isin hin goone iccitii mataa keessanii eeggachuun hedduu bareedaadha. Amma iddoo kanatti editara viiwara akkasumas akka manaajeraatti invite godhuu ni dandeessanii jechuudha. Erga permission irra dhuftaniin boodatti maaltu jira invite waan jettu jala dhufuudhaan kallattumaan gara iddootti add email isin geessaa jechuudha. Erga invite jettaniin iddoo invite kana jala ammaas waan maal jiru jira. Amma fakkeenyaaf akka manaajeraatti YouTube chaanaalii kana emailii manage godhuu yoo barbaade manage waan jettu jira. Akkasumas akka vieweraatti akka editaraatti yoo barbaade idduma sanii keessaniin filadhaa jechuudha. Manager editor limitii jira. Viewer limitii waan garaagaraatu jira jechuudha. Kana keessaa kaniin barbaadu irraan godhadha. Garuu san godhuun dura jalqaba maaliin godhaa iimeelii bakka itti gama jalqabarra bakka nu geessutti iimeelii barreessuun dirqama ta'a. Ergasiin booda kan gahee iimeelichaa barreessitu. Yoo niif akka manaajeraatti goote YouTube chaanaalii saniif jijjiirtee jirtaa jechuudha iimeelii kee. Saniifuu amma fakkeenyaaf iimeelii nan qabu kaniin itti jijjiirrachuu barbaadu yoo kaniin itti jijjiiruuf deemu hin barreessaa guutuutti ergaan barreessin booda maaliin godha
niin filadhaa jechuun manaajeera manage or change godheetiin jira. Ediitara yoon ta'e ediitara, viiyoora yoon ta'es viiyoora akka viiyooraatti saniifuu ana qamma akka manaajeeraatti imeelii yuutuub chaanaala kanaa jijjiiruu waan hin barbaaduuf maaneejeriin jedhanii daniin jedhan jechuudha. Ergasiin boodatti kallattumaan gama jalaa kanarra dhufee seef bakka hedduu irratti bu'a. Seef ergaan godheen boodatti veerifaayi godhee siin jechuudha. Veerifaayi godhee jechuun imeeliin haaraan yuutuub chaanaala kana maaneej godhu kun keessan immoo keessanii miti. Or paaswoordii isaa beekuuf isa kana isin gaafataniifu haruma salphaa ta'een imeelii keessaniif yuutuub chaanaala keessaniif imeelii jijjiirrachuun akka namni haaka isin jalaan gooneef gahee mataa keessanii baadhaa isin jecha. Egaa har'aaf viidiyoon keenya kanumaa hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura. Warri chaanaala keenya baay'ee taatan sabskiraayib godhuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Egaa warri ammaan dura maatii keenya taatan immoo laayik sheer godhuun dagatinaa jecha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan tura. Isiniin ja'a yeroo gaarii yeroo dhufu irratti viidiyoo